Maammadoo waliin keessaan kashaafa kanaaf jawwaala guddaan biizii of gootee mataa of nyaattutu asirra dhufee fakkeessuuf jechuun suuta haasi ati dubartiidha hin kolfin hin taphatini innaa yoo taphadhee kofalle maalii birra taare tayyib anaa miti arra babbeekamuun laal duniyaan itti tolee mana qabdu makiinaa qabdu taphachaa jirti ana miskiina hudduu qullaa ta maqaan fade dhiisi useenii waan haasoftu yoo waan haasoftu beena dhusa yoo waan nama dhursanii beena dhusa. Ila maaliif jedha beeytaani ila asirratti wanni isinii galuu qabu namni tokko tokko dhugumatti kan namni nama dhukkubsee akkaataan nama garaa nama nyaatu ni jira garuu jechuudha namitti nama gabboote sun hinaafan inshaallah gubdee cuggaarraa gubdee jennaan kolfa keetirraa si gorsu as jala jirtaa miti jechuudha ati wayita akkas taatu tan maaliif isii gorsuttuuyyuu teetiif akka haasa'ertuuf maal haasa'ertu akka ofirra akka barbaaddetti haazanaafata itti bashaqlattuudha kan keeti hin hinaafte kolfi keeti ijji teeti waan keetii waan ani shamarran gorsuufi waan rabbiin siin qabate tokko waan rabbiin siin qabate akka feete yoo gaatellee ifirraa baasuu hin dandeettuudha kaan jedhe viidiyoo waraabbamellee san waraabbatan aadii amma uummata kiyyaa waraabbatee foolatti barbaadachaa jira aadii itti haa guddatani isaanuma guddisnaan Kairu obsi lafeetii an dubbadhaa ta'e obsi ila maaliif beektu namni yaada gaarii sii kennaa jiran ila namoota muraasa dhima jiru jechuudha. Kun haa nama si arrabsu jala dalli. Ila namni kaawwateeru kun kasi arrabsullee yaada irraa fudhuu jala dallis. Tuun illee kolfitee taphati yaa kii washakaree fi tultullaa karaa garan dhaga'in jechuudha. Isinuu teessaniifuuf hin beeytanii warra akkasii waan nama gorsitaniif waan nama dhiiftan dura adda baafadha. Namni waan nama gaarii nama gorsu dhima jira. Garuu wayita hinaafa lafarraa isin fuute miidiyaan ka isiiti ka ittiin kolfitee taphattu ka isiiti akka feetellee yoo taate isinuu teessanii koomentiin takkattiin inshaallah cuggaarraa isin gubdu ka isin ana akka namtichi na godhe thank you kan fe hawwii kiyya galatoomii lubbuuti ana akka namtichi qullaa na gallakkise ni ummaraanne silaa maraadhee mataa qullaa fiiga qullaa asirra fiiga akka hiriyyaan kiyya ka gandaa na agarteen friendin kiyya ka duraan biyyatti waliin ture na argeen akkasumatti ummaan kiyya na agarteen obboleessi kiyya na argeen ilmaan shamarran guutuun oromoo na agarteen silaa maraadhee qullaa fiigaa ani kabajaan taa'u jiraayu mee maal balleessi yeroo takka mee obsi maayikii qabadha nama kunillee keeroo obsi mee yeroo takka nee dubbadhaati lafeetti maal dubbachuu fedhe beeytu inshallah warra amma akkana siin jedhu sun jechuudha namichoo inshallah teeksan asoo namatti bu'ee jechuudha nama galaafatu san goota maarree taatee hawwii koo galatoomii bareedis si jammar jechuudha bareedis yaa galatoomii I love you galatoomii sin balleessite iyyuu hin jiru jechuudha kanaafuu Bravo wallahi bareedis annamni akkanaa kunnaa jira ka biraa maalatti dhufa jedhaa bar wayyoo eessa jirta hanqaarraa bal'aale hanqaarraa eessa jirta namni fannaan laga geetu kun obsi ni dubbaddaati ila wayita isinuu inshaallah jechuudha ka asii nama sodaachiftanii numa jirtan maal balleessite jechuudha nama laalee argitanii nama barate jechuudha nama ispoortii dalagu fakkaatti maal balleessite gowwaa fi bacaqa marate jechuudha goota maarree taate akkasii taate kasiin jettani mee wanni isiin balleessite maaltu jira jechuudha ispoortanyaa fakkaatti yuusunooma wanni si godhu ila bacaqaa fi kolkolee nama jiraate jechuudha maal afaan bante asela deemte too kanaafuyyuu nama nu jaalatan arrabsinu desi Sakiti gurra qabna malee nama nu jaalatu hedduu jira akka adiin jedhe nama si arrabsullee ila nama si arrabsa siin jedhullee obsi kasiin jedhu noo kasimti nama yaada gaarii sii kennee akka namaa dubbatu dhageeffadhu kolkolee afaan sitti bantu ofirraa gabbuu si feetu akka barbaadee galabbati firaawolii kenniif carraa firaawol maayikii banan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير السلام عليكم ورحمة الله qabatani firaawol maata as keessa jira waan ta'eef sumayyaa yeroo takka أنا إيمو كاني بيك في يوسيتو يجرّاقي يفلتي إنو سن مريم وين سن ما يخجل كاني سينة شبكة نبانسة إيمو متي كلمان سينة تكوكي براكين سينة توري شبكة نبانسة خنانين كفي جرّاقي يدوب دوكاب دسوكواتي تيجمع دوكاب سيجالي أما أوتواتي رفت أرلي بوتي صدقاسي غورا كذي جدًا ربي نوغا يوسف مكوري فولا نما مدابا فولي نما أدابا مكورتين يعني مكورمون نما سنة نعم ورا دراني راس جاي ورا كومنتي بتلاقي اللالي أني
amma otoo gaxxoo itti fooloo kuma dhibbaa wayi tiktookii kana yeroo jalqabaarraan banadhe garuu arraba hundaa nama si arraba kana dhiisee bira ta'e nama kun kana jiraa kan jiraan ni jiru jechuun ta'inii uummanni jedhu habiibii siqachuun akka amantii islaamaa keessatti hin baane bashannanuun waan jiru saniifuu wanti asiin jechuu barbaadu mee icciitii godhi jireenya fakkii kana xalaataaf tiinaaf warra sirra yoo sitti argisitti gammadee as jala jedhee asitti sitti haqqisu dhufee as jalatti bakka mee xiqqoo dhuftaami fataa jedhii haga wasaxatti wasaxaa osoo hin bahin daangatti kolfii taphadhu bahin. Bakka yaanii nama tiktookii kanarra yoo siin jedhe madri wallahi waan ittiin ibsu hin qabu garuu wanti siin jedhu icciitii godhi jireenya kee maal argatteeti akka jedhee gaafeetti ta'u uummata keessatti sammuu isaa keessatti. Sakalee dhufteen of booche kalee akkana taate jedhanii sirraan ajandaa si godhatanii waan inshallah idille fu dubbatte waa'ee daa'ima keetii irratti argaarta sooshaal miidiyaa irratti waan deemamaa jiru bakki sun muranii sirnaa miti waan akkasii kanaafu waan namni si gorsu namni kaas irratti jabaadhu ati jeenittidha maaliidha haganuma siin jedha malee namni bu'aa si buusaa jiru jira abrii tokko si kennaa jiru amtee waan namni itti si gorse san qabadhu uummata san eeggadhu uummata waliin ijoolleen sun naa dubbistu jedhan san eegi sooshaal miidiyaa kanarraa laashkeedhi waan hin taane illee dubbatiin sooshaal miidiyaa irratti galee miira keessa seente guyyaa mara namni anillee bahee kabiraallee dhufee kanuma yoo siin jedha oole ati bakka san hin jirtu garratti deemartu gara biraatti namni garaa si ilaafullee garaa si jabaataa irraan dhugama siin kana jechuun obboleettii ta'e jabaatu dhiisi waan kana eega namni siin jedha soliis ta'e hedduu natti solas goote keessattuu haasaa hin taane haasa'uu يعني مالس يفهم وجه مالس نديبي أم سبورس نندو ندعي بلو حبيبي أنا أوفر رأس موكي يا بشان نسيس في موكي عادي كي يدعى تشوف فيوان تبى تجد خنا كارو دي سوادي سودي إنكي شاسا يعني فو أوكي كاركو بيكو منا كاركا كنا كارسين كله cuma neral pakai no gorsa namni si gorsun fudhattu kارسين كله cuma neral pakai no ani libi sini tabattu kiyandis Kana gargaaru haa na gargaaran viidiyoo ammoo seenaa kiyyatti dubbadhu waan waraabu miti maa qabade sakkal arraan dalagu nama konfidensi ofiit hin deemu kanaafuu arraan dalagu dhiifama naa godhu innaa waan akkasitti gorsa kanaan fudhadhu sigalee ammoo gattaa isaa mucaa gubii sirra gahee maa shamarran gorsitaa maaliif akkana taataa warri je'ee sanii jecha na gargaaru isaanii suuqa ayye haa sitti akka waan tokko manni bira maaf garti tajaajilan intalo maal jechuun jirtaati haasaa allooti jirtu ati qalbii jirtan fakkaata bu'ee nurraa falas guradhee zanaa fataa itti jechuu danda'a jechuudha zanaa fataa jechuun zanaa fataa gonta lanatti nan koon ilaabatti muttee jeenaa turi taaka milikis kisaamii wallahi billah koomenti kaa dubbistee agartee kun okkotti laayilaa bakkana koon laayilaa muttee itti laa Doon amma isi daga muttee saafaa fakkaatu qabattee muttee jalloo baaldii fakkaatu yookiin distii fakkaatu qabattee ta muttee namaan jirtu. Naani tuni camlaata. Bisbisaan. Keriyaa teena sirrii miti. Agartanii miti. Jiruma kana jiraachaa jiru kanaayyuu mee maa isaan aarsa jedhaa bara. Mee tun jiruu taate isaan aarsa mee rabbi sodaata. Tuni jiruu taate. Mana kullaa keessa taa'u jiruu taate. Ina obboleettiti khayriyaa namni waa siin jedhu komantii jalattidha dubartiin akkasiitii yoo waa siin jettu waa siin jettee afaanii waa si baasuuf waa siin jetti ati komantii ilaaltee miira keessa galtee safuu hin cabsini ati akka safuu cabsituuf namni waa siin jedhaa jira keessattuu dubartiin akkamitti waa jetti osoo ta'eyyuu dhiirti osoo jette ni bareeda garuu Sabboontu albee amma ergitan qeerreensaa kee of keessaa murii hin deemne. Qeerreensaa kee gajjee of keessaa akka hin deemite. Shunkurtii madaamiitti gadi deeme. Baalagee. Dhugaa keeti wallaahi lubbuutii dhugaa keeti. Wanni waan akka hin qabne ergitu. Afaanii waa hedduu si afaanii baasuu isaa dhugaa keeti. Ani dubbisuu bara koomentii dubbisuu bara. Keriyaa dubbisuu bara. mee obsime mee jedhe takkatti obsime maa jetta Samiira.
Kanaafuu koomentii illee dubbisuu Wayyo ani yala baranda ila guddate amaraachuu miti isaan baraacha wallahi illa ani maraadon wayyo natti tola ayyoon amma tuni adala wallaatu akkana kana ta agartee waan irraa dubbattu dhisne ta waan dubbattu beeyne agartee waan jattu beeyne waan dhiistu beeyne tana na aarsee jechuudha na guggubee bakka obsa dhabee dubbadha malee annama koomentii rice check up godhum amma koomentii illee laaluu miti namatti aaru miti atta nama maaltu barraa'e jedhee kana gajjedhee laaluu miti sigale iyyaalummaa kiyya ay bagan iyyaalate eeyyu wallahi billahi silaarra akkuma isin jedhe nama iyyaal ta'uu baadhe koomentii nama takkaatu silaa kaata sammuuna nyaata ani irraan dalag ammoo nama akka nama waa beeku of godhee agartee ol seenee waan haasa'u beeyne na aarsa malee tasgabbaayitumaan akkuma dubartiitti tasgabbaayitumaan demoo akkuma amma haati siinqee jette san jechuudha yeroo hedduu si jala deemee si dhaggeeffataa jira inni ol galuu hin dandeenye saba kan jedhanii uummanni gargaarsa siif godhee irraa galchitee dalagaa kan kee dalagachuu malee ati ayah dubbadhu abibti ya nama cinqii haasa'u jaallu cinqiin haasa'e mataan dhaggeeffadhu abibti kana gargaaru barbaadu akkaawunti biyya tiktokii lalaxxafamee jira kana gargaaru barbaade rabbi kana gargaaru oromummaa ne gargaaru obbolummaa ne gargaaru haasa'e nama waan argee haasa'u namni haasa kiyya dhaggeeffatanii na wajjin bu'aaruu feetan na jala taa'a namni haasa kiyyan feene dammoo go ummanni faranjii jedhee go jedhu san go akas annama na waliin taphatee bu'aaru fadhu nama bakka dhugaa jettaa naan ta'u bittaa barbaadu kutaa tokkoon bartiin akka kiyyaa na arrabsa faaqeen akka kiyyaa hoolaan tawaata akka bartiin na arrabsa yoo isin taaptaabiin goone eesh faayida qaalii toonaarin hayyee ummata akka keessanii kanaaf aaduu dhiisa wallahi billah faata tafi tufu maamada wajjin saadii damee afur afaan banaa ol yoo aan gorsa kiyyan fudhan ka ofiin beey dhamaatu dhanaa yungee kasila ajaan isii gabbee miidiyaa kana baxabbaxamtuun jechuu akka nama sammuu qabu ol furtee waan agarte jedhu waamee kahaaso akka ofiitti nama gaarii goote olo deebisa nan deebisaayyee qafa olo deebisuu qallaal isaaf tabbatu akkasitti jechuudha ta'u hundinuu kasin geenne kasii ol tawaa kakkan beeyne ta'u beeytu quba si qabdi akka ajaalumma akkas isaaf tabbatu salam jedhatu badoon akkaataan qabne gabareen paantii ofirra jijjiirin ka anaa yungeen miskiina anaa yungeen citto muslaaqa wallahi billah sinidis warra takka wallahi billah sinidis muslaaqa miskiina anaa yungeen waan arge barreessas taane intettu gat egan wallaga wanni akkasii yoo san sin aarsu wanni akkasii yoo san si aarsu sinii galee tasilaa barattee bar tasilaa waa beektus yoo taate bar dhugaadha sinii galee tawaat akkam beene dhuftee yoo yaada kennatu sinin aarsu jira nagakkooti alhamdulillah ummata nuti waalaikum salaam jira alhamdulillah akkam nuu jirta bareedduu teenya haadha gorsaa teenya akkam nuu jirta warra jettan kanaaf hin jechuudha waamee ka obsee liqimsee dhiisa bara isinii jecha kana babbareedalleedha isinii jecha adiyyaa araminaa kennitellee gagguuree diradala akkatti hidhatanis biyya gorsa hedduu sirraa fudhannee nuti awwala qileerra jirraa jaalannee jaalala keessa jirraa eega si agarre dammoo of bas wallaala sanirraa dogongora sanirraa if duuba deebinee eega ati akkana taate booda of yaadannee awwala if dagannee turre warri jettan warri dhugaa beeytan warri fakkaatu hin deemne warri dhugaa beeytan warri agartanii waa meeqa beeytan jechu warra akka keessanii kanaafan waa